Anis hidhameera. Beekeef hin dubbadhu ani waa'ee hidhamtoota Saawud Arabiyaa. Anis hidhameera gama lammummaatiin isaaniin tokkuma. Osoo ijaan arguu rakkoo teessan dubbachuu hin dhiisu gonkumaa. Osoo ijaan arguu rakkoo teessan dubbachuu hin dhiisu gonkumaa. Lubbuu warra taate lubbuu gatii hin qabne garaa jaboowwan biratti. Anis hidhameera siifin ragaa bahaa dhaga'i gurratti. Daa'imni hin hafne mana hidhaa irraa lubbuu isaan qusanne. Haadhaaf abbaan hundi obboleewwan isaa kan jalaa dhumanii abdii hin muranne. Hin murattu sabdii sanyii isaattu goota. Uf duuban deebine osoo dararamuu. Yaa ummata keenya kan addunyaa guutuu warri na dhageessan maalumaaf calliftan. Maaf sagaleen taane warri carraa qabdan kan dubbii dandeessan. Maaf sagaleen taane warri carraa qabdan kan dubbii dandeessan. Odooniif beeytanii bar warri hidhaman irriibni isaanii akka keenyaa miti peestaaliin rafanii. Akka keenyaa miti peestaaliin rafanii. Yoon ibsiin arsine rakkoo warri qabu kamime oromummaan an oromoo jettu deebii sanaaf laadhu. Garaan kiyya mada gadaannisaa kan namni hundi beeku. Anis hidhameera uummanni addunyaa hundi naaf haa beeku. Anis hidhameera uummanni addunyaa hundi naaf haa beeku. Iji tiyya jaamnaan mee maaliin hin harkaa suuta deemuu malee. Ani sanyii dhabnaan jiraadhaan je'ama ani du'aa malee. Nutis hidhamneerra uummanni addunyaa hundi nuuf haa beeku. Nutis hidhamneerra uummanni addunyaa hundi nuuf haa beeku.